Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa ogeeyyii fayyaa hojii dhaaban akeekkachiisuun ibsa baase. Ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaatti miindaan akka dabalamuuf baatii tokko ol duula miidiyaa taasisaa turuun ni yaadatama. Gaaffii isaanii kanas qaama dhimmi ilaallatuuf xalayaa erguun mootummaan hanga gaaffii keenyaaf deebii laatutti jechuun duula lagannaa hojii gaggeessuu irratti argamu. Kana hordofuun ministeerri fayyaa galgala kaleessaa karaa toora marsaa miidiyaa hawaasummaa isaa Facebook irratti ibsa baaseen namoota hojii dhaaban akeekkachiisee jira. Gaaffiin hakiimotaan dhiyaate gaaffii sirrii fi sababaawaa ta'uun himamee mootummaanis qaamota dhimma ilaallatu waliin dhimma daballii miindaa hojjettoota mootummaa irratti qorannoo gaggeessaa jiraachuu ibsichi eeree jira. Haa ta'u malee gaaffii hakiimotaa kana da'oo godhachuun qaamoleen adda addaa sochii kana dhimma dhuunfaaf oolfachuuf hojjechaa jiraatanis dhaabbileen fayyaa biyyattii naamusa ogummaa irratti waan ijaaramaniif hanqina tokko malee hawaasa tajaajilaa gaaffii isaanii dhiyeeffachaa jiraachuu isaanii nan dinqisiifadhaa jechuun ministeerichi ibseera. Ta'us qaamoleen dhuunfaa fi hakiimonni muraasni naamusa ogummaa cabsuun hawaasa tajaajiluu irraa of ittisaa jiran akkasumas gaaffiin hakiimotaa akka kallattii jijjiirratuuf hojjechuu irratti argaman ni jiru jechuun hakiimonni itti yaadaniis ta'u burjaaja'anii hojii irraa hafaa jiran akka gara hojii idilee isaaniitti deebi'aniif ministeerichi waamicha taasisee jira. Hakiimota waamicha isaaniif taasifame didanii lagannaa hojii itti fufiinsaan adeemsisan irrattis tarkaanfiin seeraa ni fudhatama jechuun ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Ibsa ministeerri fayyaa biyyattii kenne kana ilaalchisuun namoonni hedduun gaaffii mirgaa ukkaamsuuf yaaludha jechuun qeeqaniiru. Inuma akka doorsisaatti yaadni dhiyaate rakkoo biyyattiif furmaata waaraa fiduu kan hin dandeenye ta'uu akeekamaa jira. Bulchiinsa PPF ammaaf akka dugugguruu dugdaatti tajaajilaa akka ture Deetaa ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'a maxxansa afaan seeraatiin jechuun katabeen doorsisni gaarii akka hin taane ibseera. Seerri lama akka jedhu Taayyeen seera namaa fi kan uumaati ka jedhu akka seera namaa hariiroon hojjechiisaa fi hojjetaa jidduu waan mirgaa fi dirqamaa malee waan sossobbaa fi sodaachisoo miti jedha. Waan mootummaa hojjechiisaan tarsiimoo dinagdee badaa fi piroojeektii waraanaa fufaa hordofuuf hojjetaan beelawee gatii daabboo yoo gaafatu sossobbaa fi sodaachisaan gaafficha ukkaamsuuf yaaluun sirriin ta'uu akka seera uumaatti ammoo sodaa fi sossobbaan beelan dhaabu asirratti faaruu fi gabaasi sobaas faayidaa hin qabu. Adeemsaan ammoo gaaffichi kalammiilee hundaatu ni ta'a. Booda olaantummaan ka seera uumaa waan ta'eef yerootti furmaata sirrii kennuu wayya jechuun yaada ibsa ministeerri fayyaa qeequ galgala edaa kenneera. Obbo Taayyeen numa barreeffama isaaniin mootummaan badhaasaan kun otoo nu beelofnuu ka ormaaf gargaarsa laatee fi hawaasi addunyaa akka nu gargaarleef illee badhaanee irraa ka jedhe maal yaadeeti laata jechuudhaan bifa gaaffiin ergaa isaa goolabeera. Oduu keenya itti aanuun gaaffii ogeeyyii fayyaaf deebii barbaachisu kennuun ala hidhaa fi doorsisni furmaata akka hin finne KFO'n akeekkachiise. Paartiin siyaasaa Oromoo KFO'n dhimma gaaffii ogeeyyii fayyaa ilaalchisuun ibsa kaleessa kenneen mootummaan deebii barbaachisu akka kennu gaafateera. Gaaffiree seera qabeessaa fi haqummaa hojjettoonni fayyaa Itoophiyaa kaasan iftoominaan deebisuu malee burjaajessuu hidhuu fi gochaan humnaan furmaata waaraa hin fidu ka jedhu Koongireensiin Federaalawaa Oromoo fuula miidiyaa hawaasaa isaan ibsa kenne keessatti caqase. Ibsa isaa kanaan gaaffii ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa cina dhaabbachuu kan ibse paartichi ogeeyyiin fayyaa kunniin dadhabbii fi nuffii tokko malee adda durummaan tajaajila fayyaa irratti kan hojjetan yoo ta'u gaaffileen amma dhiyeessanis rakkoolee dhuunfaa isaanii qofa furuuf osoo hin taane sirna fayyaa lammiilee miliyoonotaaf murteessaa ta'e cimsuuf akka ta'e hubatamuu qabaa jedheera. Gaaffiin ogeeyyii fayyaa komii ariifachiisoo fi seera qabeessa ta'e irratti kan hundaa'e ta'uu hubanna akka jedhu KFO'n mootummaan gaaffii isaanii sirnaan ala akka ta'ee fi fedhiin siyaasaa adda duubaa akka jiru fakkeessuun sochii ogeeyyii fayyaa seerummaa dhabsiisuuf carraaqqii walirraa hin cinne taasisuun isaa hedduu nu gaddisiiseera jedha. Ilaalchi akkasii hanqina baajetaa, hanqina galtee fayyaa fi rakkoolee iddoo hojii mijataa dhabuu dabalatee rakkoolee sirnaan waadamee fayyaa keessa jiraniif xiyyeeffannoon akka hin kennamne taasisaa akka jedhu dhaabichi rakkoolee kanneen iftoominaan furuun walamantaa tiksuu fi itti fufiinsa tajaajila fayyaa mirkaneessuuf barbaachisaadha jennee amannaa jedhee jira. Mootummaan bakka bu'oota ogeeyyii fayyaa waliin iftoominaan marii gaggeessuun rakkoolee ka'aniif furmaata akka laatu ka gaafate ibsi kaleessa ba'e kun walitti bu'iinsi amma mul'atu bu'uuraan furamuuf waliigaltee fi tumsi barbaachisaan akka jiraatus akeekeera. Mootummaan humnatti gargaaramuu akka hin qabne kan gaafatu ibsichi tarkaanfii sodaachisaa adabbii fi humna caalaa mala wal hordofuun faayidaa hojjettootaas ta'e kan uummataa caalmaatti kabachiisaa
waldiddaa yeroo dheeraa fudhatu kenniinsa tajaajilaa fi amantaa uummataa miidhuu danda'a jechuun yaaddoo qabu caqaseera. Kanarraa ka'uun KFO'n mootummaa Itoophiyaa tarkaanfilee armaan gadii hatattamaan akka fudhatus gaafateera. Kanaanis seerummaa fi haqummaa gaaffii hojjettoota fayyaa hubachuu fi beekamtii kennuun gochaa burjaajessuu fi jechaan laaffisuu hidhaa fi gochaa humnaa ogeeyyii fayyaa irratti amma gaggeeffamaa jiru irraa akka of qusatu gaafate. Itti dabaluun komiiwwan jiran furuuf bakka bu'oota hojjettoota fayyaa waliin marii hunda galeessaa fi iftoomina qabu akka mijeessu, mirga hojjettoonni seeraan gurmaa'uu fi sodaa tarkaanfii haaloo ba'annaa fi maqaballeessii tokko malee mirga isaaniitiif falmachuuf qaban kabajuun barbaachisaa ta'uu KFO'n caqaseera. KFO'n gama isaatiin Itoophiyaa naga qabeettii, haqa qabeettii, federaalawaa fi diimokiraatawaa taate kan mirgii fi fayyummaan lammiilee hundaa keessatti kabajamu ijaaruuf kutannoo qabu carraa kanaan irra deebiin mirkaneessa jechuun ibsa isaa gara dhumaan hubachiisee jira. Oduu keenya itti aanuun poolisiin Jibuutii lammiilee Itoophiyaa lama erga qabanii daangaa irratti darbanii booda ajjeesuu maddeen himan. Mootummaan Jibuutii baatii darbe keessa lammiilee biyya alaa hayyama jireenyaa hin qabne ji'a tokko keessatti akka ba'an erga labsee booda muddamni guddaan lammiilee Itoophiyaa Jibuutii jiraatan jidduutti uumamee jira. Yeroon mootummaan Jibuutii akka biyya isaatii ba'an kenne caamsaa 2 bara 2025 dhumachuu hordofee lammiilee biyyattiitiin tarkaanfiin garaagaraa baqattoota achii keessa jiraatan irratti fudhatamaa jira. Poolisoonni biyyattiis lammiilee Itoophiyaa qabuun qabeenya isaanii osoo hin fudhachiisin daangaa Itoophiyaa fi Jibuutii irratti gadi naqaa jiraachuu dubbatu. Tibbana namoota daandii irraa qabanii osoo isaan qabeenya qaban hin fudhatin daangaa Itoophiyaa fi Jibuutii irratti gadi naqaman keessaa namoonni 2 qabeenya isaanii fudhachuuf gara Jibuutii deebi'aa osoo jiranii ajjeefamuu maddeen lammiilee Itoophiyaa Jibuutii jiran himanii jiru. Godina Harargee Bahaa miidhagaa tolaa keessatti dhalatee ka guddatee fi yeroo dheeraaf Jibuutii jiraataa akka ture dargaggoo Ibraahim Toofiq poolisoota Jibuutiitiin ajjeefamuu maddee oduu kanaa OMN gabaaseera. Akka maddeen jedhanitti ajjeechaan kun yeroo namoonni kun qabeenyaa isaanii osoo hin fudhatin irraa qabamanii daangaa irratti darbaman fudhachuuf lukaan of duuba deebi'an dhukaasa poolisoonni irratti bananiin ajjeefamaniiru. Namoonni 2 kan Ibraahim wajjin ajjeefaman hanga ammaatti eenyummaan isaanii kan hin beekamne ta'us gabaasichi ibseera. Oduu keenya birootiin ONLF hoggansa paartichaa dhuunfachuuf duula qindaawaa gaggeessaa jiru jechuun boordii filannoo fi mootummaa naannoo Somaalee himate. Addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen hoggansa boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fi tumsa mootummaa naannoo Somaaleetiin karaa qindaawaa ta'een hoggansa paartichaa bittinneessuu fi dhuunfachuuf shira mootummaan qindaa'e irratti gaggeeffamaa jiraachuu ibse. Giddu seentummaan kunis waliigaltee nagaa bara 2018 mootummaa federaalaa waliin mallattaa'e balaadhaaf saaxiluu qofa osoo hin taane itti yaadamee dhaabicha gara waldhabdee hidhannootti dhiibaa jira jechuun akeekkachiise. Duulli qindaawaan kunis maqaa dhaabichaa xureessuu fi mootummaan federaalaa waliigaltee nagaa bara 2018 mallatteessee hojiirra oolchuu dhabuun dadhabina isaa dhoksuuf kakaayyeffatedha jedheera. Koreen hojii raawwachiiftuu paartichaa ibsa caamsaa 15 karaa waajjira muummee isaa Jigjigaatti argamuun baaseen duulli kun hoggantoota paartii karaa diimokiraatawaa ta'een filataman koree giddugaleessaa fi caasaa heeraa mootummaa diiguuf akka ta'es beeksiseera. Duulli kun hoggansa boordii filannootiin bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee waliin ta'uun gaggeeffamaa akka turee fi ONLF akka dhaaba siyaasaatti akka ittiin fufne jeequudhaan naannicha keessatti kanneen mootummaan amanamoo ta'an bakka buusuuf kakaayyeffate ta'uu ibsi kun addeesseera. Tarsiimoon itti fayyadamaa jiru dogongora ta'uu fi naannicha keessatti tasgabbii dhabuu fi waldhabdee illee uumuu danda'a jechuun akeekkachiisee jira. ONLF garee dhaabaa ergamtuu jedhee ibsee irraa dhiibbaan akka isa mudachaa jiru waajjiraalee paartichaa naannicha keessa jiran caasaa isaaniitti fayyadamuun akka hin sochoone dhorkamuu beeksiseera. Jalqaba baatii eebilaa darbee keessa gartuun adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen tokko dura taa'aa isaa Abdirrahmaan Mahadii gocha tokkummaa paartichaa balaadhaaf saaxilu jedhe keessaa hirmaataniiru jechuun aangoo irraa kaasuun ni yaadatama. Dura taa'aa dhaabichaa Abdirrahmaan Mahadiin aangoo irraa kaasuuf sababoota adda durummaan ka'an keessaa bara 2018 waamicha mootummaa fudhatee biyyatti erga seenee kaasee waadaan qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf uummataaf gale akka hin raawwatamneef socho'aa turuu isaan ta'uu eerameera. Akkasumas sochiin Abdirrahmaan tokkummaa dhaabichaatiif balaadhaaf saaxiluu fi waadaa qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf gale kafaalleessu jechuun ibseera. Giddu seenummaa boordiin filannoo kan ammaa qofa osoo hin taane bara 2019 irraa eegalee ta'uu bal'inaan ibseera. Yeroo sanatti sanadoota guutuu dhiyeessee osoo jiru dookimantii dhabaman kaasuun bu'aa konfiraansii dhaabichi bara 2019 goodeetti gaggeesse akka hin fudhanne ibseera.
Kunis hooggantoota paartichaa filataman diiguun namoota siyaasaa mootummaaf amanamoo ta'an bakka hooggansaatti kaa'uuf yaalii taasifamu ta'uu beeksiseera. Hooggantoota walgahii koree giddu galeessaa paartichaa akka dhiyeenya kana gaggeeffame jedhamee gaggeeffameen filataman akka hin fudhannes akeekameera. Boordiin filannoo walta'iinsa seeraan alaa irratti bobba'u eeruun qeeqeera. Qaamoleen idil addunyaa akka gidduu seenan kan gaafate ibsi kun dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi gamtaa Afrikaa dabalatee qooda fudhattoonni hundi Itoophiyaan nagaa fi mirga siyaasaa sarbaa waan jirtuuf itti gaafatamtuu gochuu qabu jedheera. Oduu keenya dhumaatiin dargaggoonni Ugaandaa Waaqayyo gidduu yoonuu seeneen ala bulchiinsi Yoweri Kaguutaa Museveni aangoorraa hin bu'u jechuun kadhannaa eegaluuf akka jiran himame. Waggoota 40 oliif Ugaandaa bulchaa akka jiru Yoweri Kaguutaa Museveni kan aangoorraa kaasu waaqa qofa ejjennoo jedhuun dargaggoonni biyyattii duula kadhannaa jijjiirama siyaasaa fida jedhaniif labsaniiru. Kadhannaan baatii dhufaa jiru guyyaa jalqabaa irraa kaasee kan eegalu yoo ta'u, kadhannaan jijjiirama siyaasaa fida jedhan kun guyyaa 40 akka turu miidiyaaleen gabaasaniiru. Duulli kadhannaa kun mata duree Bye Museveni jedhuun kan gaggeeffamu akka ta'us himameera. Bulchiinsi Yoweri Museveni waggoota 40 ol biyyattii bulchaa akka jiru dhiittaa mirgaa fi dararaa lammiilee irraan ga'uun himatama. Mormitoonni biyyattii fi lammiileen biyyattii mootummaa kana jijjiiruuf humna hin qabnu yoo waaqni itti darbee malee yaada jedhuun bifa abdii kutannaan kadhannaa kan eegalan ta'uu isaanii ibsameera. Yaadni kun fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa hedduu raajeffachiiseera. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.